maraanneetiin nama arrabsuu fi suusi nama arrabsuu hin qabnu. Gaheetti qabna. Akka rabbitti illee akka namatti illee. Hinanne nu laal takkaa goofandii isin hin gaafanne birri seentii cabxuu isin hin kadhanne nu. Saba keenyaa waa goona jenne malee. Hattuu gartee galgalaa ganama isin saamtu goofan namtichi kun birri inni biiliyoona mee guure beektanis biiliyoona bar doolaraan biiliyoona meeqa guure. Doolaraan biiliyoona meeqa guurate. Hadha osoo heerri seerri jiraatee bar dhiiga ilmaan namaatiin warii guuraa goofandii eenyuyyoo mana OMN bitaa maaliyyoo ta'a maaliyyoo kafalaa maaliyyoo maalii ta'e adhallee kitaaba bitaaf ilmaan Oromoo dhamaas olii gaddeeme jechuudha. Inni yeroo gabbaa'ee nama arrabsuudhaan jettanii hayyuu keenya arrabsaa baradha. Dhiira arrabsaa jira bar jagna ka bakka jagnaa oolu ka gatii kafale biyya tanaaf. Ka adhallee gartee biyya tana jijjiiree maqaa keenya ol qabu jiru. Waraana qaba laal. Waraana jechuun namni hunduu hojii adda addaa qaban aktiivistii as gubbaa taa'ee nama isa tuqu nama ilmaan Oromoo biyya teenya tuqu as dhaabbadhee irraa falmaa jechuudha. Hojii dalagu inni. Ilmaan Oromoo hojii dalagan. Raayyaan ittisa biyyaa deemee haa lolu. Daangaa haa tiksu. Nagaa uummataa haa eegu. Hogganoonni haa dalagani. Anis hojiin tiyya maaliidhaa? Hattuu as jala deemtanii as gubbaadhaa laayinii irraa galchuudha jechuudha. Diqqeessaa kalee diqaalaa jedhaniin hogganoota kennaan. Waa meeqa nuun jedhani? Waa meeqa nurratti dalagan? Ambi duriyyee ijaaree takkaa naman ijaarani alhamdulillah. Nama tokko nama arrabsuu dhiisaa jennaan nutu ga'a. Jawaar garuu xiqqaa guddaa keenya namarra ijaaree irdii nuun qabne. Kalee Mustafaa Gabbanii maal jedhaniin? Hadha eessa dhaqe warri sun maa Gabbayeen dubbatin? Kijiba laalkatti alaggaltu. Abbaan ani waan sarara dalagee maa Gabbayeen dubbatin? Haga wal diqqeessu wal salphisu hattuu qofa jala yaa'uu namni keenya deemu namni abbaan waan sarara dalagamee ta'e hin jiru. Warra hinaafee gara deebi'udha beeruudha ijaaree Jawaar sadarkaa san gadi diqqaatee laal Jawaar. Gadi bu'ee jechuudha. Zaqqaxee akka warri keenya baanee gartee. Waan namni hin qabne karaa asirraa nu galchuun dhabee nurratti ijaaree keessaa alaa duriyyeef guddaa xiqqaa nurratti ijaaree gara deebi'u dhabee maali gad zaqqaxee akka naftanyoon nurri isaa baanetti gad bu'ee gad diqqaatee laal. Inta lamaa fudhate nuun jedhan. Dhiiruun masallee ta'ee fudhate sar. Kan fudhatiin osoo fudhanne. Hin jenneen nu hadha biroo gabbaafne mana koortii dubartii isa dhiyeessite kumaatama ni beekana Oromoon martuu ni beektee jechuudha. Kana guutuu wanni itti dhanne as gubbaa nu galchuuf dhaabadhaa dhiira wajjin yoo dhaabattan. Kijibduudhaan lollee tolla laal dubbannee lolli tolla. Akka abbichuun jedhe san qalamaanillee kilaashiinillee yoo dur itti hin beeynachuutti beeyna. Dhiira akkasiitiin. Uummanni Oromoolee uummata akkasiiti. Uummata hadhaa nama tokko jala akka nama hayyuu hin qabne maal jedhama miskiinaa qubni tokko dinqii jedhan. Akkas taa'e namni keenya akka waan hayyuu hin qabne akka jagnan nama hin qabne. Tere. Bitamtuun irra guddaan dadhabne maali beektanis irra guddaan nama keenya jala dadhabne. Warra dhiigaan Oromoon ta'in abbootiin keenya guurtee nutti hin galle dadhabne. Dhiigni dhiigaaf rifata. Warri hadha Jawaarii rifatu warrum akka isaati jechuun si galee. Adabadhu taa jennaan deesiif deema si qoshaashaa ergamaa. Kanaaf gartanii akkasii akka bareeddu ilmaan Oromoodhaa wanni nuti as gubbatti yeroo kaan immoo shintaa yeroo kaan koflaa yeroo kaan dallanaa dubbannuuf wanni keenya akkasii jechuudha. Yeroo nu boochiftu qabdi teenya. Yeroo ibiddan nu qabata yeroo as gubbaa teennee iyyinu kana nama meeqa namtichi kun karaa irraa galche. Hayyuu meeqatu afaan qabatee mana gani. Hadha bara asin jirru osoo namticha kan rabbiin nu godhuu baate as jirti Oromoon asin jirtu baradha. Waa meeqa jijjiirre osoo hadha uummanni keenya walii galee waliin dhaabbanne karaa tokko osoo hin deemne bara waan biriin dalagaa iyyuu dhiifne osoo cadhiste Oromoon hadha asin jirtu. Shaniilleen hin jirtu, TPLF illeen hin loltu, faannolleen hin baatu. Bakka tana hin jirru. Maaliif lubbuu meeqa bade? Wareegama meeqa akka falame? Hadha ilmaan Oromoo wal shakkitee walii yaati. Yeroo xiqqoo Oromoo walii galte gabbaa'e inni kunu. Haga namtichi kun afaan ofii cuqqaalee taa'u wal iyyiinaas gubbaan jiru. Waan biraa gubbaatti wal iyyina malee waan biraa dubbachaa turre bara misoomni akkana ta'ee kan akkana goonechaa turre jechuudha. Amaarii nagaa, Tigreen nagaa, Guraagee Gulaayitaan namni waan ofii ho'i gartee waan xixiqqoo harcaatu deemtu kana hadha gabbahee uummanni keenya osoo beektanii faannona ijaaree isiniin jedhe. Asmaraa raquu qabaan hin jedhe bal'aa. Namni keenya akkam fedha beektaa? Ifa baasee ka siyaasaan beeku rakkoon isaa. Ana ijaaree san irraa eeggata. Siin jedhe. Kana caalaa akkamis siin jedha? Arsiin Jawaariin jala yaatu waan garaa nyaatu beektanii waan warra Jawaariin jala naga arsii ilma arsee. Dhiiga na dhiiga madaatii jenaan medhis
Nadi gammada warra kalee yoraanaa fi dhaaba waaqoo guutuu namni eenyu mana galche. Katakka mootummaan guutuun bakkenneef kabajaan kaayaa ture. Jawaartu mana galche. Mootummaan dhufe hundi dhaaba jeneraal waaqoo guutuu kabajee takkaa dhaaba hin jiru kijibdu hin jenneen. Kajaarraa abbaa gadaa takkaa hin jenneen. Dhaaba sadi irra sini deebi'a. Jawaar akka dhufeen laal. Ilmaarse ilmaan argee dhagee akka ati gartee itti uf salphifte akka ati uf xiqqeessite. Kijibduu hattuu utunniini jedhe Jawaar Mohaammed afaan baay'ee akkasiin jedhan kijibaa naan jedha. Dhaabni jiru Oromoon qabdu ilaal. Dhaabni Oromoon qabdu dhaaba shaneetiif ka Daawud ilaal akka dhaaba Daawudii fi Kaafaa'oo fi ka Oppiidootii nuun jedhe gaafas Oppiidoo jira. Odiippi nuun jedhe. Hangafa qabsoo hangafoota qabsaa'ota Oromoo dhaaba Oromoo namni karaa gubbaa galche gurbattii tanaa jechuudha. Diinni keenya hin gammade. Osoo hadha dhaabbolee sanii kabajaa godhee gaafas dhiiseetuma dhaaba ABO'tu jira, dhaaba KFO'tu jira, dhaaba tokkummaa Oromummaatu jira, dhaaba Islaamiyaatu jira, dhaaba gartee Kamaal Galchuu jedhee fudhatee gaafas ilmaan Oromootu gurmuu olii ta'an jechuudha. Waa guddaa dalagama. Inni garuu akka inni gaafas itti ilaalee akkamiin ilaalee gaafas inni beektanii karaa leencoo lataa dhufeen ni beekaa bire kaayoosaa Oromoo tana gartee dhaaba shanee dhorguu danda'u Daawud Faatii mukatti cabsiti gaafas. Soddallee inni gaafas beektee amma soddummaan jalaa galte malee karaa Jawaar deebi'e isinii himna. Kaleessa wanni arsii akkasitti xiqqeessee sareetti qaluun maali? Soddaan isaa warra biraati. Tokko san inni lammataa hoo aktiivistii Gimboo Sabaattiitiin Oromoo qooduu dhufe kaleessa. Namtichi kun diina Islaamaati. Jawaar haga Islaamummaa tan as gubbaa galchuun nagaan qabu. Tokkoffaan wanni inni adda Kamaal Galchuullee karaa irraa galcheef jaarraa abbaa gadaallee dhaaba isaanii rabbi jannataa qananiisu ka Sooressa abbaa jaarraa abbaa gadaallee wanni inni karaa gubbaa galcheef namni qawwee fuudhee biyya kanaaf gatii kafale dhaaba kijibdu jedhee karaa irraa galchee dhaaba KFO'dhaa tagartee Amaaraaf Tigireen ijaarratte dhaaba Oromoo jedheetiin gartee nutti hin gadiin ba'e jechuudha. Osoo bardhiisee gaafas dhaabni Oromoodhaa ABO'dhaa fi Oppiidoo qofa nuun jedhe Islaanii fakkaattee jechuudha. Gali jennaan erbeellooniif galtee jedhe. Gubata hedduu qabnaa dubbanna nu. Gubata hedduun nu jira. Isin hin dhukkubsitu sun nama keenya hedduu isaan dhukkubsitu. Abboonni keenya warri gartee qabsoo tana nu kennan kun qabri galanii kun adda manguddoomanii bakka itti kufan dhabanii baradha. Dhiyoo tana obbo Shimallis bira dhufanii namni tokko rabbi jazaa isaa kafalu ol ga'ee dubbate. Achi jiran warri qabsoo kana ganama gabbaanii jaatamoota keessa lolan walgahii obbo Shimallis jiru san gubbaa jiran jechuudha. Ol ka'ee namni dubbate. Ila manguddoon ta'e natu warra nuuf qabsaa'e maa gattan jedhee gaafate nam tokko jechuudha. Bakka san keessa jiran. Kagachisiiseen gurbatti yaadha ta'e na jala futfutee namni jala yaadha wanna godhu kana jechuudha. Jagna keenya hayyoota keenya warra xiyyaara rasaas takka takkaan samii gubbaa guure san. Bakka dhoorgee akka nam tokko isaan jalan deemne kabajaa isaanii hin kennin. Inni adda jagna inni adda beeka. Hayyuu keenya janiin adda. Warri kalee gartee jagnoonni keenya dhagan warra Kooriyaa biyyoota addunyaa keessa deemee bar leenji'ee dhufee sadarkaa jeneraala koloniyyaatiitti warra gartee sadarkaa isaanii ga'e jechuudha. Kanaafuu saba kana saba Oromoo yeroo cufaa kan itti taphatu kara deemtu jechuudha. Oluma ka'ee namni tokko kutaa laakkeetti qophaa'ee dhufeetuma uummata Oromoodhaa karaa irraa qabaa jechuudha. Oromoo akkanu taane kaleessa illee. Kutaa laakkaanii nu qophaa'anii gaafa Oromoon xiqqoo ija barattee waa harkaan bayan afoo baanii anas sii beekaa jedhanii. Gaafa Oromoon cinqii keessa jirtuuf diinni Oromoo mataa keessa dhahe ammoo tana buutee isaanii argan. Eessa dhaqe Jawaariin hadhaa gabbayee qabsaayaa ta'eetiin kana godhe gaafa nuti gartee mooraan naqanii ilmaan Oromoodhaa mallasii duubaan itti cufee leencoon itti cufsiisee duubaan mooraa keessa irra shanan san dardaraa mitiin. Eessa dhaqe gaafa ilmaan Oromoodhaa gammoojjii Oromiyaa keessa gartee sareen isii nyaattee bakka hundatti gaara mul'ataatii faxii bal'atti helikofteraa fi shaabiyaa fooyyaan itti wal duulteetiin halkanii guyyaa akkasii cafacafan sana eessa tureen. Gaafa dhiirti loltu. Gaafa uummanni Oromoo manni hidhaa biyyattii keessaa guutee gartee
mooraa waraanaa gartee guutee dubartii teenya gudeedanii akka namticha Siiriyaa kanatti gartee waraanni wayyaaniidhaa dubartii teenya irraa gartee ilmaan ure. Eessa Jawaar? Haile Maariyaam dhufnaan barka Mallas Zeenaawiidhaa iskoolarshipii irraa ergate Haile Maariyaam Mallas duunaan gabbayee bareen illee dantaa biizinesaatiif ol beeyna. Kanaaf bu'aa nurraa nuti wootu nu dubbisa. Lafaa kaanee dhufnee hinaaffaa namaatiif illee munni deemaa jiru. Gatii itti kafallee jirra biyya tana. Hadha silaa osoo gabbaan osoo haqqi uummanni Oromoo dhugaa qabaatee nu namni hadha silaa gabbayee akkas nu faarsuuf illee kaleen qabsoofnee malee hadha silaa nu namni gartee namni waa irraa dhaga'uuf gaafatullee. Biyya diigaan jenne ijaaraa jenne malee nu. Lubbuu namaa balleessaan jenne lubbuun namaa hin badiin jenne malee. Walaa dhageenyu jenne malee waliin dhageenyaan jenne. Kutaan nama hin qoonne amantii nama hin qoonne nu. Dhaabni ebaluu diinaa kun kana hin jenne. Oromoon ilmaan Oromoo ta'ee hadha paartii siyaasaa dhiibnee waliin haa dhaabbannu. Yoo gartee wallaalaa keenya ni gorfanna, jabaa keenya ni jabeeffanna. Koottaa mana cufannee qabsoofna, mana cufannee waa dalanna akka hin bidalagutti. Nafxanyoonni kalee waggaa 18 yeroo nu bulchitu bar mana cufattee akkasitti rakkoo ofii keessatti fixachaan nu bulchaa turte wal dabartee bar. Namni xiqqaan wal dhageettiidhaan TPLF kalee lafaaf afaan aadaa keenya hin beekne dhufte lafa hin beekne ganda hin beekne dhufte bar wal dhageettee waggaa 27 nu bulchite. Nu hadha keenya osoo taayitaatti as hin dhufin wal diqqeessuu waan namtichi kun Oromoo godhe osoo taayitaatti hin dhufne hin ta'u ebalu malee anatu fila jedha ana. Oromoon haganuma gabbuutuudha haganuma zaqqaxxuudha Oromoon. Haganuma Oromoon nama tokko malee hayyuu hin qabne. Haganuma Oromoon agartee waliin mari'attee waa oofuu hin dandeenye. Maal taatan lammiitiyya saba koo maal taatan anaan maraate moo isin. Oromoo wallaaltuu tokkocha. Jaama Oromoon. Miskiina kuma tokkocha qabu Oromoon. Nama hayyuu hin qabne. Uummata safuu hin qabne. Uummata waliin dhageenye. Akkuma binuun jedhe san. Hadhamee wanni kolbee nama keenya bakka kaleessa deebisuu hadha nullee yisisu maali? Namticha tokkocha kana. Hin agartuu hadhallee ayyee kaleessinitti maa baane hin agarreef. Maal isinii buuse mee? Wanni Jawaar Mahammad isinii buuse mee gatti kakalee okee. Jijjiirama kana fidaa jennu mee isin tokko haa kennu ayyee. Eegasii maal goora jijjiirama kana? Ijaaraa jira moo diigaa jira? Waa sirraa fudhataa jira moo waa sii kennaa jira? Sii dalagaa jira moo sii dalagsiisaa jira? Sii dubbataa jira moo sirra dubbataa jira? Atiiliist yoo xiqqaate bar Oromoon kaleessa Amaara keessa teettee Oromoon jedhamti sun. Akkasiin jedhan Amaara keessa teettee Tigree fixxee jedhe. Eenyu wal dhabsiise? Tigree wal dhabsiise. Uummata Tigraay. Ragaa kana kadeeffata bar uummanni Tigraay seenaadhaaf. Kan akka taphamuu deema gartee hayyoonni Oromoo Tigree bulu. Amaaraan maal jedheen? Hadha Oromoon ganda ofii galtee Amaara fixaa jirti jedhe. Ana isin duubaraa jedheen. Ammoo maalis si dhufee beekte? Itoophiyaa ijaarraa jaalatti barsiin jedhe bar. Hin mari'annee barsiin. Hayyuu kee waliin nama lama seetaan isitti dhufne adda ofii taa'e jaalattee fudhattaa siin jedhe kunoo gabbayaan madda. Ani hoggana keetii jedhe laalu muka si cabsachuu bar. Karaan biraan jiru Itoophiyaa ijaarraa. Dr. Abiy Ahmed illee Itoophiyaa ijaaruu jiranii maal? Inni akkamii ijaaraa jira Jawaar akkamii ijaaruu dhufe? Inni akkam ijaaruu barbaada Jawaar akkam ijaaraa jira ijaaruu dhufa. Egaa Itoophiyaa ijaaran kaleessa gaafa Siidam Liinikii jedhee akka Odal Harreetii iyyaa ture sani Siidam Liinik akka chaa'ee sirna kalee deebisuu deema Itoophiyaa dullatti nurra ijaaruu deemaa jedhaatu iyyaa tureemi inni Itoophiyaa tam ijaaruu deemaa dhamre dagatee mara isinillee dagattan innillee dagate. Itoophiyaan ammoo ta'ee nuti tajaajilaadha yaadachuun. Amma bar dammaqe maaliif yoo Jawaaris gargalee achi irraa nama waa gaggaafatu Itoophiyaan ta Oromoo ta'uu Jawaar kaleen beekuu ture. Jawaar akkitti beeku uummata Oromoo kana warra Itoophiyaa tokko dhufee gabroonfatee beeka Jawaar Mahammad miti. Sirnatu Oromoo gabroonfate malee uummanni Itoophiyaa kaleessuma Itoophiyaa. Afrikaan hunduu Itoophiyaa turte. Wallaalaan garii nama osoo gaafatee waan sin jedhu garii. Itoophiyaa jechuun dhagaye. Itoophiyaa jechuun Afrikaan tun guutuun keessaa East Afrikaan uummata Itoophiyaa Itoophiyaa jechuun beektanii kan uummata fuula gurraachaa yookaan kuushiti uummata kuushii warra qubatu jechuun lafa. Suudaan faati bara jaatamoota gartee waggaa jaatamootaan dura gabrummaa jalaa yeroo baate addatti biyya ofii waan bilisoomsitee uummanni naannoo san jiru Suudaan jedhee baafate. Keeniyaalleen akkasii baafate. Soomaaliyaalleen Soomaaliyaa jedhee ka baafate. Hunduu akkasii baafate malee hundi kun maalidhaa? Xoophiis irra fuula gubataa yookaan ammoo akkasii waamina qonnaatitti Itoophiyaan kalima jiraa jechuudha. Fakkeenya Baabilii keessatti warri katame maal jedhani Xoophiis jedhu kana Itoophiyaa jijjiiranii isaan
inumaa Itoophiyaa ga yeroo hedduu Baabilii keessatti dubbate. Maaliif dhugaa dubbachuu ni mala Baabilii keessatti yeroo hedduu. Maaliif Afrikaan tun keessa gogaan Afrikaa kun lafa Itoophiyaatti akkasii waamamtu jechuudha Itoophiyaatti jedhamte. Kanaaf waan Amaarri fide yookaan Tigree yookaan sabni biraa fidee miti abbaa. Nuti yoo lakkisaniin jennee jijjiirannu taate maqaa kana jechuudha. Lakki Itoophiyaa keessan kan akka biyyi Suudaan maal kanatti fa'aa jijjiirachuu dandeenya. Eenyu wajjin adda Oromoo qofaallee miti. Amaara wajjin Tigree sabaa sablammoota gosti 80 wayii jirtu tun waliin teenya akkuma fakkeenya alaabaan tun alaabaan Itoophiyaa kitti dhaabbatte lola Arsii keessan lolame. Namni iddoo lama kana waakkachuu deemuu ni mala yeroo alaabaan tun baate jechuudha. Alaabaan Itoophiyaa taadha jirtu tun qayyii bicaa rungaadeen jedhan kun jechuudha. Roobni roobee sabbata waaqaa jennaan sabbata waaqaa kana bakka gartee Oromoon dhumattee fixanitti duumessi kun dhufe. Achirraa waaqni Egzaabeer nu tumse jettee jirre jechuudha. Alaabaa kana filatte jechuudha gartanii wanna gosa sadiin kana. Charchii irratti maali maqaan isii? Soostuu Sillaasee hochi. Abi waldi maali jedhan kanaan sadiin sanii jechuudha hiikkaan isii gartee wannatti himin. Isii kanarraa kaasuuf mootummoonni dhufan kunneen keessaa darbii as jechuudha Wayyaanee illeen waa gubbaa kakkaayanii akkasitti deeman. Amma dhiyaatee jira marii uummataatiif alaabaan tun ta'u uummata bakka buutuu miti haa jijjiiramtu dhiyaatee jira jechuudha. Biyyallee akkasii jijjiiruu dandeenya Itoophiyaa jedhan kana. Warri gartee karaa baddanii nuti Itoophiyaa miti Oromoo jettanii iyyitan. Jawaar Mahaammad isin dura faranjiin gaafatteetti qaana'e. Warri akkanumaan iyyitanii iyyinaa. Maal jedheen? Okay, Oromoodhaa ta'e biyya Oromiyaa jiran jirti jedheen. Naggarsiisii yaniin ka biyya uummanni adiin laal waan salphinaan dubbatan. Evidensii sirraa fedhan. Akkanumaan ati waan tokko dubbachuu dandeettaaf. Okay, kaartaadhaan nuggarsiisii yaniin hin jiru. Maal jedheetti koofle beektan Jawaar gaafas Chaayinaa keessa jirti jedheen. Uqqishna deebisuu jechuus ni gari. Maaliif? Namoonni waa siyaasaa beekan amma ni dubbatan. Nuti uummata Oromoo jedhantu jira. Biyyi Oromiyaa jedhan hin jirtu. Biyyi Oromiyaa jedhan hin jirtu. Biyya Itoophiyaa jedhantu jira. Ati akkuma fakkeenyaa fi Ameerikaa yeroo ammaa kanatti Kanaadaa jala deeffannaa isteeshan 51ffaa godhan deemti. Nuti Itoophiyaa jennee yoo deemne lafoota teenya biyya biraa achiin bulchuu dandeenya jechuudha. Akkuma biyyoonni guddatan deeman kanatti. Yoo Oromiyaa jenne ammoo daangamee godhanna beektanii? Daangamee godhanna daangaa 82 godhanna jechuudha. Biyya 82 Itoophiyaa tana keessatti. Beenishaangul, Gumuzii kanaa fi Somaalee, Amaara, Tigree, Guraagee, Walaayitaa, Kambaataa, Hadiyaa warroota kanneen maal taate uummanni Oromoo gosa 82 ollaa taanaa jechuudha. Yookaan ammoo biyyoonni gosti kunniin 82 gadafan kun walii galanii nu marsanii jechuudha akkasitti. Oromiyaa jedhan tana marsanii kan buufata kan dhalaalaa gara kan osuma agartee biyyoonni kunniin jiran nurraa ciranii biyya teennoo dhuganii maal ta'an jidduu deebitee Itoophiyaan biyya agartee buufata galaanaa hin qabne taate jechuudha. Biyya hiyyeetti wayii qabeenya fiitoo qabaatte maaliif meeshaa keessa baafattee waa godhachuun akkuma kun fakkeenya gaazni qaala'e kan biyya namaa keessaan baatee yeroo karaa gaazaaf karaaf hin kafaltaa buufataaf ni kafaltaa waan hundaa qaraxaan jechuudha. Yoo biyyi namaa fakkeenya makiinaa tokko miiliyoona tokko bitatte miiliyoona 20 bitattaa jechuudha. Nama beektaa nama kennan galee biyyoonni addunyaa akka guddatan kunniin wanni biyya namaa babal'ifatanii maali? Gariin gaaza qabdii, tuun albuuda qabdii, tuun buufata galaanaa qabdii, waa hunda laalanii biyya mara yoo ofii godhachuu deeman jechuudha gartee ilmaan ofiitiif yaadan higree biyya ofiitiif yaadan jechuudha. Dura wallaaliin namoota gartee barumsa hin qabne fageessanii waan laallee uf jala as laalan jechuudha. Akka sabaatti sabni gurguddaan jajjabna ammoo roonni gurguddaan nuti uummata guddaadha. Addunyaa bulchuu qabnaa jedha biyyi namaa. Addunyaa tanaa bakka takka mooraa takka deemnee bulchuu qabnaa jedha jechuudha. Ameerikaa wata malaatti super paawaadha addunyaa bulchaa jirti. Ameerikaan fakkeenya dhugaa Ameerikaan addunyaa bulchaa jirti. Biyyoonni biraa Chaayinaa, Raashaan fa'aati isii irraa fuudhanii bulchuu super paawaa ta'uu deeman. Adama Raashaadhaa fi Yuukireen maaree lolti lafa teennetti Raashaan jechuudha. Ada Ameerikaadhaa fi Chaayinaa maaree horii bobaasanii ta'an taa'uudhaan Chaayinaa leentii jettee Ameerikaan leentii jettee jechuudha. Alaaskaa irratti Raashaadhaa fi Ameerikaan keessuu deeman. Hundi biyyi hundoon yoo lubbaasee deemuun maali? Namni hundinuu biyya ofii fakkeenyaaf amma Soomaaleen Itoophiyaan teennaa jetti. Keenna fayyaalessi keenna ammoo sigalee keenna ammoo laga wayii qabnaanuu dallaa wayii asitti dallaa kana nu galchaa jira gartee namni. Jawaar hadha galtee foonii kan isin tuqeef jawaar hadha kitaaba wayii dubbiseera na fakkaatee I think so. Amma hireen biriin jiru Itoophiyaa ijaarree Itoophiyaa waliin jiraachuudhaa jiraadha. Kalee ganama osoo akkasii bahee jawaar gargaarsa guddaa argata. Gaafa ganama qeerroo akkas godhee galu san gaafa gartee jijjiiramni kun dhufe san osoo akkasii gabbaa'e TPLFs waliin dhaabbatti nafxanyoonni illee waliin dhaabbatti sigalee namoonni hedduun ifin sabaa sablammoonni hedduun isaa jechuudha. Inni gaafas kalaalee siyaasaa tana maal godhee ilaalee
lammaa achi kaa'u kan gadduu achi kaa'u kan gabra tsiyooniin fa'aa deebisaa biizinasii kiyya dalagadhaaf lafa bade. Hadda yeroo inni gad deebi'ee ilaalu gabaan guutuun addaan galte. Yeroo inni ilaalu amma Oromoolleen biraa galte hubate namni keenya. Biyya jijjiirte Oromoon amma maal godhuu qabaa? Amaaraaf Tigree qabatee amma saba lammoota qabatee deebi'u tattaaffiin isaa Oromoo keessan akka deebi'uu hin dandeenye argee jechuudha. Kanaaf agarsiisti himnaa qaalee bareedduu ilmaan Oromoo dhiifamaa laalaa waan gootan nama gosa gastu nu dura taa'a. Nama siyaasaa hubatu nama siyaasaan hubanne. Nama gartee waa galaniif hin galle hunda keessanii Mustafaan bakka dhibba dhaqee waa tuttuqee isin lafa kaa'aa jechuun isin galee. Maaliif kaadha gubbaa jirru rakkoo biyyi keenya qabu akka Oromoofitti nu qabnu osoo hin taane akka Oromootti rakkoo nu qabnu kanaa miti akka biyyatti akka Itoophiyaatti. Namni hedduun lafa badee jira. Keessaa fuudhanii qaaloo jiruudha rakkoo jiru nama du'aa jiru abdii hedduun maal jettee naa katabdan rakkoo uummataa maan dubbannee naan jetta. Kamtu dursa? Ka biyya guutuu balleessan biyya guutuutti balaa buusu nama hunda balleessuu deeman irraa dubbatta otoo balaa ta'e irra dubbatan ta'e jajjabduu qabatta ta'e irra hamtuu waa balleessitu. Uummanni keenya biyya keessa rakkachaa raayes. Kan abbatu kana abbaa waan san dalagsiisaa jiru kan irraa dubbannu kana. Abbicha waan kana wixine isa. Amma ati daaspooraan alaa jawaariin akkanatti iyyee jala deemu kun tapha jira seetaati. Ka ganda keessa waan kana dalagsiisu isaa jechuudha. Warra amma bakka kitaaba gurguratu dhaqee jawaarii harka dha'u kun gandatti ijoollee isaa ijaaraa jira, haadha isaa ijaaraa jira, fira isaa ijaaraa jira. Waan jedhan beektaa diinni farra biyyaa eessa ilaaltan beektaa sappoortar yookaan deeggaraa ka biyya diigu namticha dubbatu miti jedhan. Namtichi dubbatu sun miseejii yookaan dhaamsa ergaafii jira. Warra jala taa'ee harka dha'uufii jedhan. Sappoortii jechuun beektaa warra isa gargaaru. Gaafa heera dhiyaatan barseera dhiyaatan namtichi gocha waan san bobbaasu waraana qaba inni. Jawaar amma waraana qaba ka bobbaasu. Wanni amma qoma dhatee akkana deemu laalu jira. Hagamtu girrisaan na jala girrisaa jira. Girrisaan jiramu hin jiru tuttuqee ilaalaa jira. Kitaaba qofaaf deemee ati kas ilaaltee namtichi bari warra wajjin nyaatee dhuge. Dadammasee ilaalaa hagamtaa akka dammatte Oromoon hin dammayin. Bakkuma kalee jirti gara fedhee oofuu danda'a jechaa jira. Argee jennaan qoma dhatee gabbayee maal jedhee beektaa? Ani hoggana keessanii jedheen qoma dhatee amma. Gaafa duraa bar deebii takkan deebisu takka. Kitaaba ofii gurgurateetumaan waan xiqqoo dubbateetumaan deema. Amma maal jedhe arge. Addaraasha guutee taa'ee ilaala namni gartee. Kun guutuun isaa amma jijjiirama fidaayoo isaati qaata ganda bilbilee ganda keessaa ijaaree kaasuu jira. Ammoo bar dhagaa warri ala jirtan waan isiniif. Uummanni biyya jirtallee warra alaa waasinitti mudhageettan dhagaa. Ufumaa keessanii akka hantuuta waximadii keessa seenuu gartanii qabdoo keessa seenuu jirtan. Qabaan mallee isin keessaan baan. Dhagaa uummata biyyaatiif kun. Ilmi kan kee alaa si bilbilu ilmi eessuma keetii abbeeraa keetii ebaluun kee ala jiru suni ala jira inni ala jira. Jiruu gaarii deemaa jira. Nyaatee dhugee bashannanee ofirraa jiraatee kabajee seera biyya sanii. Kabajuu bira dabree makiinaa ispiid akka ittiin dabalu. Waan biraa balleessuu dhiisu. Ol jedhee nama laalu biyya sanitti. Namni haga nama keenya ka ala kanaa wacuu seera biyya sanii kabaju biyya kee jiraatu hin jiru bara addunyaa irratti. Oromoo nama biyya ofii diiguu akkana deemtu tun kijiba naana jedhu irra namni haga nama keenyaa mataa qabatee biyya namaa keessatti yoo ati quutillee kabaltillee bar mirga maana kabaltettee gaafachuu dandeettu kan gaafatu nama keenya biyya namaa keessatti haana hin gaafa naannaa jedhanii gabba'e. Jawaarii hadha kana bookkisu kana gaafa inni siyaatilitti gabba'uu dhorgan ana itti waaman. Hadha duriyyeen garii nu jala deemtee nu arrabsite ana itti waaman. Ari'anii mana galchanii dallaa galtee guutuus mana bakka daangaa seerri Ameerikaa kenni mana ati kireeffatte dallaa keetii annam tokko si darbuu hin danda'u. Yoo ati ajjeefte hin gaafatamtu. Horiitee agalfite manatti. Walitti himna dhugaa maal fiddan. Uummata san to'adha. Namni gartee mirga ofii waan goone biyya teennatti uummata keenya diiguu ganda namaa diiguu hiyya haadha hiyyeessaa boochisu kaasitti hidhamee garafamuu isa. Adda Dr. Abiy Ahmed Ali bare Oromoo ambillee garafee hin garafuuf dhiise baree bare. Oromoon silaa dhabar mana hidhaa guutuudha bar torchii irratti silaa badha osoo seera biraa taate. Yakkuma daladdeen bare. Mootummaa filamee addunyaan uummanni Itoophiyaallee filatee hadha duuba deebi'anii mootummaa kennaa mitiidha. Seeraan akka nama gaafachiisu hin beeku namni. Gabbaatee seeraan heera biyyaatiin mormita malee ololtuu bar hadha osoo gaafatee namoonni amma biyya keessaa oloo kan oofan paartiin keenya fakkeenya kaafaa ofii daawwee nama kaafaa koottuu kaafaa ol
dhaabatee dhiyaachuu hin danda'amu. Wilii haarawatti boordiin filmaataa KFO qoratee wilii haarawatti paartii guutamu ulaagaa hin guutuu wilii ilaallamee galmaa jechuu haarawatti naa qabadhaa. Maaliif hoogganaan qabu faca'eera diigamee jira. Paartii teessoo hin danda'adha. Shaneen akkas kadaa'u jechuudha. Sirna tokko hin qabdu, koran godhan, caasaan tokko hin jiru, sochiin tokko hin jiru, paartii ta'anii taa'aa jiran jechuudha. Namoonni hadha kaa ol ka'ee utaalee ebalu jedhee deemu kuni ka biyya keessa biyyadha seera qabdi. Kalee bar nama waa balleessu biyya keessa mootummoonni dabareen dhiisanii bar. Mallasfaatti. Maaliif? Isa gargaaraa jira. Oromoon kalees paartii siyaasaa ufii ijaarti. KFO ulfaa inni ijaare, jara ijaare. Maaliif mormitoota jiraa jedhani. Baqqalaa Garbaatiin Mararaa Guddinaa fa'aa birrii kafalanii fi gaafa ilmaan ganu morma paarlaamaa keessa taa'aa jedhanii Mararaa Guddinaa achi taa'ee Mallasii arrabsaa ture. Isa erga ati waan feeti dubbadhu sin tuqu jedhaan jechuudha. Baqqalaa Garbaa maal jedhe? Takka Oromoo ta'uu kiyyaaf hin hidhamne jedhee bar takka Oromoon kijibe. Hidhamaa ture garuu maaliif hidhamee? Siyaasa. Birri kafalamaaf. Uummanni Oromoo paartii qabadhee ta'a jechuudha. Nama keenya kan mataa ol qabate ni ilaalanii ni hidhan, ni ajjeesan, ni kolaasan. Ni dhabamsiisan kaan. Hardha'oo. Mee hadha Oromoon fakkeenyaaf eenyu namicha dheengaddaa wannatti ajjeesan qabadhu eenyu ajjeese jara. Ka dheengaddas maqitti ajjeesan. Namoonni hadha mootummaan kun akka siyaasaatti hagu mootummaan kun dhufe maqaa siyaasaatiin du'e kadhuma ta'een paartii badhaadhinnaati. Amma dhiyoo kana tuulama keessa kun waggaa 4-5 ajjeefame. Jara ajjeesa laal. Ufiillee wal ajjeesi siyaasaa ittiin dalagachuu. Haa hidhanii barbaadan nama. Haa garafanii barbaadde nama jechuudha. Mootummaan kun wallaalee arguu dhabe. Garafuun barbaade. Garuun dhattu tokko. Lammata garuun wanni fidan hin jiru. Ni beeka mootummaan kun akka gaariitti. Eenyu akka waa dalagaa jiru. Ammoo irraaftiif isiniinaaf tuquu qabaadhaa. Ka biyya keessaallee alaallee wannadha uummata irratti dalagaa jirtan biyya irratti dalagaa jirtan hafee ati waggaa 5 enne homaan hin goone akkas fajenne akkas fagoone ettanii akkasiin tokkoon namaa naa qabadhaa. Wilii gatii kafaluu yaatan. Biyyoonni guddate biyyoonni akka Ameerikaa biyyoonni guddaa waan argisanii maan nama yakka dalage akkanumaan fiiganii hin tuqan. Yoo inni yakkatti hammaachaa ture qofa qacamsi godhan yookaan guyyaa eeggattee akkuma nama gartee abbaa hoolaa qalachuuf keessa wannaa guuruu guyyaa tokkoon si gooran abbaa takka takkaan. Kaati nama si iyyullee hin qabne gaafa atillee dagatte waan sadi. Gaafa atillee barquba hin qabne gaafa namni quba hin qabne qacam dirbim uummata akka xiqqoo sabaa isirra eegallaal gaafas. Markaalee si waamani sababa xiqqoo takka yookaan namaa wal dhabda yookaan qorsoo ijoollee harkaa jissite waan xiqqoo takka hin geenye ol si galchan yoo atachi ol seenti si gayyaa abbaa kiyya badiina daladde. Adda ofii keetii daladda komantiidhaan waan hundaan dachii tana balleessite. Eeggadhu Oromoon sin jechuu barbaadeeti. Mootummaan hadha jiru kuni mootummaa jarjaruu miti. Mootummaan hadha jiru kagadoo namarraa ba'uu fiiguu miti. Suuta gattaa'ee uummata dura si dhiyeessuu deema. Ila kunoonu kana dalaynee warri kalee dalaguu dhoorgee hagana gufuu nutti ta'ee asiin gahe ebaluu fa'aa kunoo murtiitti kennadha asiin jechuu deemu. Naa qabadhu tana. Suutuma taa'ee bara. Dalagaa jiranii arga hundaa. Isinitti himaa jira. Caqasaa abbichuu Mustafaas gubbaa iyyuu miti. Yeroo bahee guutuu Oromoo isitti nam hunda caalaa Itoophiyaa warra uummata Itoophiyaa caalaa uummata saboota biraa caalaa abbichuu Oromoo iyyuu jira. Hayi Oromoo. Yoo bar laala garte hayi Oromoo. Akkasii bar. Maaliif? Hin galleef kaa. Hin galleef bar. Silaa jechi sun takkattiin saba kiyya kana irribaa dammasitee karaa deebifte wallaahi. Kanaaf akkasii uf laalaa. Taayyeen maaliif hidhamee abbaa murtii gaafadhu abbaa kiyyaa. Taayyeen waan hidhameef sun taayyee qabdi. Kun amma anaan karaa waan jechiisin. Maaliif namoonni hidhaman mana murtii dhiyaate taayyeen sun taayyeef mana murtii qabdi. Eekaadha waa tokko illee godhinaa duuba. Taayyeen yookaan qulqulluu ta'ee gabbaa yookaan gartee akka irra banamee gabbaata taayyee sun anan qabdu. Sun waan hidhaniif warra hidhee fi mateetu ilaala jechuudha. Namni hin balleessin hin jiru. Abbichuu dhabuun ni mala bara. Adde daanachidha munni mala fiirdi maarshaal biraan juula warroonni adda biyyaa dalagaa jiran nuti jala yaanu kunniin warroonni nu akka qonnaa gartee halkanii guyyaa maqaa waamnu kunniin seera dhiyaachuun ni mala boru yoo yakka dalagan namni hidhamuun paartii siyaasaa hojii ta'eef miti
yakka dalagamee hidhama namni. Walii galatti namni hidhamuuf abbaan dhugaan isaa isa baaftu qulqullaa'ee baya. Namni maa hidhamee ilaalina. Ni hidhama namni addunyaa kana keessa biyyatti hin hidhamne hin jiru. Maaliif? Akka lama hidhama namni. Maqaa siyaasaatiin hidhamuun ni mala, badii balleessee hidhamuun ni mala. Kana kan adda baasu mootummallee miti mana murtiiti. Hadda Itoophiyaa keessatti manni murtii dhugaa waa murteessu jira yallee hin jiru. Bakka hunda korrupshiina jira. Bakka hunda rakkoo jira. Maaliif warri kaleessa gartee sirna kana keessa turantu akka jiran waajjira mara keessa jiran. Warri kaleessa yaani bakka hunda jiran. Maaliif akka salphatti yaasan biyya tan namni keenya kalee alarraa ture bulchaan turre. Muuxannoo feesisa. Takkatti waa mara yaasan suuta baa'onni martu. Haga kana keessa cinqee hedduu nama kaayaa jiran. Nammeeqa akka gartee badii balleesse gabbaasan lubbuu namaa balleesse gayyaafte abbootiin murtii adda jiran kun. Tokko bakkii yakki guddoon sadarkaa kana deeme kana. Kun hundi isaatu suuta tartiibaan deemamee manni murtii illee sirraa'ee heeraaf seerri biyya kanaa illee sirraa'ee wanna hedduu sirraa'u jira. Gaafa kana karaa gartee wanni hunduu qulqullaa'ee gabba'u dhufa malee adda mana hunda yoo ati seente dhukkuba keessara. Nama lama waliin biyya bulchaa jiraadha. Diina biyyattii tanaatii fi namoota nagaa warra biyya kana bulchan waliin jira gammaa waajjira mara keessa. Kuni qulqullaa'uun adda barra. Mootummoota Itoophiyaa keessatti dhufan keessaa namni akka aabbichuudhaaf bakka hamtuu yeroo hamtuu aangoon itti dhufte hin jiru. Jabina nama kanaan beekama. Tokko yeroo addunyaan cabxee ikoonomiin biyyaa cabxee koronaan biyya diigee. Inni lammataa biyya waggaa 150 takka uummanni mirga ofiillee hin beekne waa takka hin beekne kan wal diigee wal fixe. Amantiidhaan kutaan gandaan sabaan wal nyaatee wal fixe. Kan namoonni waajjira keessa namoonni muuxannoo qaban harka 190 hattuu qofaa. Si shoomuutu yaala bal'aa siyaar warra gartee hangoo yoo dhufe namni hin fayyadamin gaafa hangoo irraa bu'ee gaabbee as taa'u. Kawwanni baratee fuullee asiin dura barate. Maaliif? Qaxaramee kun waajjira mootummaati waa nyaachuun waa kalqoo osoo hin taane bii namaa waa kalqa namni barate. Hojii namaa uuma namni waa barate. Namni Itoophiyaa kan barate hunduu waajjira dhaqee qaxaramuuf deema. Kana dhufe laal. Kanamuu waa nyaachumaaf qaxarameetumaan harka namaa eeggatee garseenee dandeettii qabaannaa qaxar jedhee waa gartee namaa dalagee nyaachuuf deemu jechuudha. Kana dhufe muummichi ministeeraa. Uummata Oromoo ka ufiyyuu gartee jazbee faca'ee adda waggaa 150 namni mataa keessa tumee dhalaaf dhugaa waa takka dambeen kan nama jalatti mataan gaccabee gartee arbi uummanni Oromoo arbi yoo ati hiite yoo ati haadarraa hiitte illee bakka san hin deemuudhaaf quba qaba. Namni keenya kaadha mootummaa kana fudhachuu dide Oromoon akka arbaasa warra gabrummaa ofitti. Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu, Oromoon wallaaltu, Oromoon waliin galtu kana sammuu keessa kana osoo tumaa oolte ati. Cafaqaa waltee waan fe'isiin fudhatu yoo ati mana daabaan ijaarteef sirraan fudhatu mana keessa taa'ee si balaaleffata agarre kaa namoota hadha magaalaa Finfinnee kana keessatti bakka barbashannan irraa dhabare namni tuuttaa godhatee galgala saayikila ijoollee ijaartii fudhatee karaa gubbaa yaa'ee deemu kana yoo ati biraan baate akkamittiin Oromoon bare sabni biraa wallaahi Amaarri Tigreen uummanni biraa abboo eebbisaa deeman karaa kana gubbaa yoo ati deemte bare waliin haasa'an karaa gubbaa gabba'ee eebbisa Oromoon abaaraa deemti dardarri Oromoo kasilaa dhabashannanu abaaraa deema. Mililicii kanaan nu sobee jedha. Bargaruu namni hadha hattuun hin jirtu wanni takka hin jiru ijoollee daa'imman dubartii jaartii guuratee ijoollee saayikilaa fi waan amma gartee isin hin beektanii karaa gubbaa namni ijoollee onnaa taphatanii iskiruu jedhan tokko jira iskiruu kana guuratee namni bara karaa wanni hundi majjaa'ee galgalli geennaa yaa'e namni karaa gubbaatti dadhabee galee rafa namni. Keessaa yoo sanbattan jimaata galgala irraa eegalee sanbata hojii waan hin jirreef karam deemu kun agattu namaaf yaa'ee bareedina magaalaa fooqilee kana yoom ijaaramtee jala deemtee ilaaltaati. Ambi du'aayii godhaafii deema kenna abaaraa deema. Mufatu osoo waan haga abbichuun dalagee miti karaa bareedaa tokkocha mallas dalagee rabbi sittiin fidee akkuma amma jawaadhi itti faarsu kana. Sele takka jedha barmara takka Oromoon bara Miliinikillee abboo nama akka jibee bara Hayila Sillaasee illee bara Dargii illee bara Mallas illee yoo waliin qaban jedhe jawaadhi yoo kana gartee yoo waliin qaban Oromoon haga nan miidhamne haga nan dhumannee jedhe. Miliinik Oromoo miiliyoona 10 jedhee yeroo san miiliyoona 5 fixee miiliyoona 5 deebisee. Warroonni kaa Allahu alamiitan mee ati miiliyoona 1 fixe. Oromoo bara ilma namaa qalee ilma namaa harkaa miila ciree ilma namaa gabra qof hagam qaba Miliinik gabra qof 70 qaba. Daleedduu gabra godhatee ergatu hagam qaba Mallas Miliinik 70. Abbichuun gabra tokko abaadha.
ibarka silaalu jawaari kana bira fidanii beektaa abbaa beektaa takka Oromoo harkas hin taane gabri kumni 70 kun eenyu jedhee gaafadhaan baramini kiban atu innummaan iyyaa harka muraa fi calii calanqoo kana dhaabbatee iyyee lalabaa jawaariyaa kun akkasitti gaaf duraan iyyine nama Oromoo lafarraa duguuge siidaa isaas kaa'ette hadha isa caala isa wayyan jenne ati ani silaa keessanii garte ummata Walloo ilmaa Yohaannisoota yoo xiqqaate ani xiqqeessa yoo xiqqaate haaf miiliyoonii fixanii xiqqeessan ka goorraan barkuu rasaasaan fixanii ka goorraan maaliif salaata magriiba abshaa jidduu 20 qalan bakka takkatti boruu meedaa olumaayii qofa 7,500 35 akkas ka goorraan boruu meedaa is barwaan biraa isatti waan biraa jenna keenya Oromoon lafti isiin 10,000 loota keessatti dhumate xiqqaa balloota lola seenamee as bahu guyyaa guutuutiin lola tokko seenanii Oromoon walumaa galatti akkam jeesin kana kaambatti keessa naan dhufina okay Haile Sillaasee no Oromoon Haile Sillaaseen gabbariin hin salaatiniif namni gartee isaa Haile Sillaasee warroon Oromoo keessaa inni baranbaraas fi ciqaashuun gabra qaba nama makiinaa lafarra konaaf keessan deemnu kana hadhamee osoo fidanii isaan hagum Haile Sillaasee namticha kana kan warra kibbaa naa'ima Haile Maaram waan hagaaf Haile Maaram dhumate mootummaadhaa kana keessatti dhuma dhiis qabriyaatti hagaatti diqqoo Haile Maaram bulchisan keessatti namni kadhumate beektuusin hin beeku nama osoo gaafatanii baruma Haile Maaram adda yoo ati gaafatte gandii adda orrummaan amma jawaariin harka dhabu kuni Arsii keessan nama gamtu du'ee yoo jedhaniin Baalee Arsii walii gala jechuudha uummata gartee kuhaa guddaan Oromoo keessaa Arsiidha Arsii keessan nama gamtu uummata adda yoo jedhaniin maal sin jedha ganda kee meelallaa kan kee magaalaa tante keessa lafa shaneen jirtu namni dhumate lafa lolaa namoota dhumata haa ta'u innummaan akka Itoophiyaatti TPLF hin qabadhutti TPLF mooliin barwanni TPLF hin qabatee wama TPLF kana fi hagamma abbichuu kana qabate lola baadimmeetiin waan dhumate hin ga'u bara lola baadimmee qofa qabadhaa jechatii tana lola TPLF inni qabadhutti TPLF itti maktee haadha namni maal jedha miiliyoona 500 jedha kun miiliyoona jedhaami akkam yoo guddate uummanni TPLF Tigraay ka dhumate jechuudha Gabrasiyoon faa dubbatteer yoo akkam guddate yoo sanuu bar ilma namaa afanii jiraatan 150 yoo afan sanuu barkaa yoo ilma namaa afaa bira dabranii bar yoo ganda waliin gubaa deemanii sunuu bar maali maaraaf tar Siiriyaan akkatti diigamte gartanii Siiriyaa cinaa miiliyoonaati walii gala uummanni dhumate waggaa 13tti ka magaalaan guutuun caccabtee diigamtee ilma namaa qalanii ijoollee daa'imman qalanii afanii akkasitti daaraa godhee lafa gad deebisan. Dirree kabirkaa jechuun biyyoonni meeqatti hirmaattee xiyyaaraan dachii samiidhaan tumanii biyya cicciran jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo dhiifama naa godha wanni kana mara keessa gad deemnee maali? Akka amma laalanii harka isin dhoofsan ijoolleen Oromoo isin waa mara keessa deemnee diippilii akka faranjiin baantee diitilii keessa deemnee takka takkatti adda isinii banuu jirra. Indoo ngorina ilmaan ayyaa keessaa yoo warri ala jirtan Awurooppaa Ameerikaa warri jirtan yoo mootummaan kun rakkoo qabaate namni hin qabne hin jiru cinaacha laafaa qaba yes waan godhuu hin qabne hedduu jira beekaa godhee fi yeroo dhabee fi wallaalin na qabaa sun waan of danda'e namuu yoo dhufe rabbi malee namni akka namni barbaade waa mara guutee waan namaa godhu jiru rabbu namaan godhu maaliif dadhabeetii mitiin kaani kennee kaan dhoorgataa kaan beeksee kaan wallaalchisaa seelee osoo si gofalchiisu gaddisiisaa waa hundaa godha gartee maaliif akka nu ilmi namaa addunyaa tana gubbaatti successful waa hunda guutuu akka nu barbaanneef hikmaaf godha rabbiin kanaaf akkana isiniin jedha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa qaalee abbaa hedduu ilmaan Oromoo dhiifama jechoota keessatti wanni isin tuqes yeroo gariin mooshin ta'e dubbadhu keessa isin tuqe na folchaa nagaa haa buufnu buleessa keenya jawaariin illee garuu hin finnu hamaa koo hamataa koo numa wal qabata guyyaa gaafa rakkoodha siyaasa walii iyyaa jirra wal dhabamsiisuuf miti wal ajjeesuuf miti wal salphisuuf miti wal qajeelchuuf walitti mannee wal dadhabne as deebi abbaa dhiisi galii biyya dalagadhu mallaqa jaalattaa horii feetaa si gaafanna mootummaa
Uummanni Oromoo sii gaafata. Taa'i biliinar ta'e dalagadhu. Siyaa kennani horii. Sii kenneera qarallee mootummaan. Situ nama hin quufne malee sii kennanii jiran. Quba qabna. Galii taa'i waan feeti gaafadhu. Hangoollee sii kenna yoo ati barbaadde. Ati qaraa hangoon barbaadu mallaqa itteen jechuudha. Oromoon tana quba hin qabdu. Kaayoon tantee miliinara ta'uu addunyaa kana keessa deemtee bashannanu. Kanaaf wallaahi biyyi teenya maashaallaadha. Biyya waan fedhan keessaa gartee yoo sii kennan ilmaan Oromoo sii kenniti. Saba kana mataa walitti hin buusin. As deebi ilmaan Oromoo raarfadhu, uummata Oromoo raarfadhu. Kabajaa argattaa, nagaan jiraatta. Kanaaf ta'uu baannaan obboleessa kiyya si namni laga waliin dha'u jiru. Dhiigni namaa badaa, haqi uummataa kun baddu nama nyaatti, nama salphifti. Galgalli namaa ni bada. Namoonni uummata gurgurachaa bahan tokko gadi hin dhanne. Abboota kee ilaallee coolataa fa'a. Daawud Ibsaa fa'a laali. Uummanni kalee qabsaa'e barkuuwwan kabajaa qaba. Maqaan isaanii hamtuun hin kaane. Nama hedduu qabsaa'e. Maaliif? Uummataa qabsaa'aa turan hamtuun maqaa isaanii hin kaane. Atileest yoo xiqqaate yoo rakkatanillee kabajaadhaan uummata ofii keessa jiraachaa jiran. Warri uummata kanarratti hamtuu dalage guutuun isaa salphina ta'e galgalli isaanii. Leencoo lataa wallagga dhaquu hin danda'u. Daawud Ibsaa wallagga dhaquu uummata isaa bara. Uummata ofii san keessa haadha abbaa yoo duute immoo abbaan fedhe dhaquu hin danda'an.